hordoftoota keenya ani gurmeessaadha. Sagantaa keenya har'aatiin kutaa 5ffaa Microsoft Word irratti dookumentii keenya haala ittiin save gochuu dandeenyu waliin ilaallaa. Nu hordofaa isiniin jenna. Sagantaa keenya har'aatiin Microsoft Word irratti dookumentii kan keenya erga barreessinee xumurree booda dookumentii kan keenya haala ittiin save gochuu dandeenyu waliin ilaallaa. Kanaaf tartiibaan hordofaa isiniin jenna. Dookumentii keenya erga barreessinee xumurree booda kan save goon isas karaa lamaan save goona. Fakkeenyaaf dookumentii keenya haala kanaan erga barreessinee xumurree booddee save gochuudhaaf bakka gubbaa kana dhuftanii office button kan jedhu ni jira. Office button irratti kilik gootu. Inni kun steepii isa jalqabaati jechuudha. Office button irratti erga kilik gootanii booda new open save as kan jedhu jira. Save kan jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Lammaffaa irratti sana booddee dialog boxiin save asiidha haala kanaan display ta'ee dhufa. Fakkeenyaaf bakka file name jedhu irratti maqaa dookumentii keessan ittiin save gochuu barbaadan keeyattu tokkoffaa irratti jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa dookumentii kanaa erga kenninee booddee tab jedheen kennaafi itti aansuudhaan wanti dagatamuu hin qabne bakka dookumentii kan keenya itti save gochuu barbaadnudha jechuudha. By default yookiin immoo yeroo baay'ee kompiitarri ofii isaatiin kan inni save godhu my dookumentii keessatti jechuudha. Kanaafuu nuti yoo barbaanne desktop irra gochuu dandeenya, yoo barbaanne dookumentii irra gochuu dandeenya, yoo barbaanne download gochuu dandeenya, yoo barbaanne immoo local disk F gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu dookumentii kan keenya haalli nageenya isaa eegamaa ta'eef kan nuuf kuusuu danda'u yookiin immoo rakkoon tokko kompiitarra yoo ga'es nu jalaa baduu kan hin dandeenye yeroo baay'ee hard diskii kompiitaraa irratti yoo save goonedha jechuudha. Kanaafuu localsiin kan siistama kompiitaraa yookiin immoo operating system irratti fe'amaa jiru waan ta'eef hin danda'amu. Local disk E fi local disk F irratti fe'uu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas dookumentii irratti save gochuu ni dandeenya. Garuu rakkoo akka tasaa yoo irra ga'e dookumentii kan keenya argachuun keenya baay'ee dhiphaadha waan ta'eef local F irratti filannaa jechuudha. Sana booddee erga local F irratti kilik goonee booddee save kan jedhu ni jira. Asirratti yeroo tokko save yeroo goon dookumentiin kan keenya haala kanaan save ta'a jechuudha. Kun steepii isa jalqabaati jechuudha. Inni lammataa immoo dookumentiin kan keenya nuti ittiin save gochuu barbaannu keyboardii keenya irraa Ctrl+S yoo jenne save gochuu ni danda'a jechuudha. Ctrl+S yoo goone keyboardii keenya irraa fakkeenyaaf gara bitaa keessaniin Ctrl ni jira. Akkasuma +S wal duukaa yoo qabdan jechuudha. Akkas jechuun koodii isaa isiniin barreessa asirratti. Akkas gochuun asirratti plus erga goonee booddee haala kanaan dookumentii keenya save gochuu ni dandeenya jechuudha. Kunis save dookumentiidha jechuudha. Fakkeenyaaf isas mee goonee ilaallaa asirraa dookumentii haaraa erga bannee booddee barreeffama ni barreessinaa. Barreeffama keenya erga barreessinee xumurree booddee steepii isa lammaffaatiin haala ittiin save gochuu dandeenyudha. Keyboardii keenya irraa Ctrl+S wal duukaa gadi qabnaa jechuudha. Yeroo tokkicha lamaan saayyuu jechuudha. Keyboardii keenya irraa yeroo gadi qabnu dialog boxiin asirraa akkasilaa ni dhufaa jechuudha. Yeroo kana asirraa inni sila taabii filannee faayil neemiin asirraa immoo insert tab jedha jechuudha. Kanaaf ofeen immoo asirraa maal goona desktopii filachuu dandeenya jechuudha asirratti immoo. Fakkeenyaaf
maqaan isaa kun file name immoo on the disk on the insert tab kan jedhu jira. Sana booddee save jennaa jechuudha. Karaa lamaan haala kanaan dokumentii keenya save gochuu ni dandeenya hordoftoota keenya. Haala kanaan dokumentii kan keenya save gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu isa jalqaba save goone dhannee ilaalla. Local disk FF keessatti save goone tab kan jedhu kunuun jira jechuudha. Kun dokumentii isa jalqaba save goone. Kan lammaffaa immoo desktop irratti kan save goone immoo on the insert tab kan jedhu jira. Kun isa kanaa jechuudha. Haala kanaan dokumentii keenya salphaatti erga hojjennee booddee haala kanaan save goone kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Toora YouTube keenya Gurmee ICT Tube subscribe gochuun waa'ee kompiitaraa, teekinooloojii, Android phone fi software baradhaa isiniin jenna. Waan hordoftaniif galatoomaa.